ربنا خير ربي أبو يا ده كي نرد بكان هاكو هو كان كيس ربي نهاباس يجتا كي نقرتو بريان كي نتي كي نقرتي إسان رب نجلا هذا كيس نتي سكرا كوي جم سر ربي هابيس هذا مراد ربي هابو يا سبحان ربي الحمد لله قال توما durant dursee ashama akabune assalamu alaikum wanni asii wal qabamne iyyata lammummaa gara ofoleeyyan keenya kan addunyaarra jiran isaanitti dabarsuu fi akkuma beekamu baqattoonni biyya tana keessatti yeroo hedduu bara dheeraa jechuu bara 30 waliif as keessa jira bu'aa bahii hedduu keessa jiraachaa turre akkasuma egaa fakkeenyaaf bara 2010 takka asii eegalee eegalolli biyya tanatti banamee as rakkoo addaa keessa rakkoo addaa kan rakkoolee addaa keessa galee samma keessa jiraachaa jirra yeroo bara 2010 takka san keessatti kan wajjiriinittis ta'ee mootummaa biyya kanaatis ta'ee kan biraatis tokkollee namni nu cinaa dhaabbatee hin jiru yeroo saniis kan nu cinaa dhaabbate obboleeyyan keenya kan Ameerikaa jiran kan biyya alaa jiran kan waliigalatti isaan sanillee hedduu galatoonfachuu feena itti aansuudhaan akkasuma wanniin galatoonfachuu barbaadu miidiyaalee Oromoo hundaa'u jechuudha kanneen dhimma keenya irratti yeroo hundaa'u yeroo rakkoon jirtu hundaa'u nu cinaa dhaabbatan sagalee teenya gara addunyaatti dabarsan hedduu galatoonfachuu barbaanna akkasuma ammallee beeytoota Oromoo akkasuma koominiitiilee Oromoo akkasuma ammallee warroota akka dhuunfattis akkasuma dhaabootii Oromoo kan mirga namaatiif dhaabbatan hundaa'u hedduu galatoonfanna maaliif isaanuma kanneen yeroo nuti rakkoo keessa seenne nu cinaa dhaabbatee jechuudha yeroo deebi'uudhaan jireenya biyya tana keessa jiraannu keessatti akka baqattootatti rakkoo bu'aa bahii hedduu keessa dabarree bara 2010 takka akkuma jeetti asitti eegalolli biyya tanatti jalqabe rakkoo addaa keessa galee keessaafuu bara 2014 bakka 15 keessa lolli lafaa fi isa miidhaa eegale namni keenya hedduu miidhame hedduu dararaa keessa dabarree as geenye jechuudha bara 2020 takka keessa gaafa ijoollee waajjira jawaazaatti gubatan yeroo sanillee rakkoo addaa keessa galee turre yeroo sanillee kan nu cinaa dhaabbate obboleeyyan keenya kan biyya Kanadaadhaa keessaafuu abbaa urjiifaa hedduu galatoonfachuu barbaanna akkasuma itti gaafatamaa miidiyaa gammadaa suutee kanneen biroo kanneen namoota maqaa isaanii tuqinis hedduu galatoonfachuu barbaanna itti aansuudhaan yeroo ammaa kana haalli jiru